Bagattiin singa'e. Bagattiin nu ga'e ana dabalatee akka barannuufi kan sammuu nuuf laate. Kana ofirraa barree dirqama ba'achuuf barannee barumsa isan beekneef laachuuf kunoo tokko jennee buusneerra huruufaa kanaan yoom dhumeree barumsitti fufa. Itti fufa barumsi nama barate turoorroo ofirraa qola adda baasee beeka ifaa fi golgola waan uumameef beekee dirqama ba'ata namni hin baranne immoo nafsiyyaaf of laata. Nafsiyyaaf of laannaan otoo qabduu deegda isa sirkaa dhiistee kaaniif karaa eegda diimtuu kaadhimattee gurraattii awwita wama xiqqoo isheetu yeroodhaaf si bita. Haannan manaa dhiistee dhama hala joorta nafsiyyaan hin guutu ofuma kee zoorta. Har'a kana jedha borkaaniif ollata namni yoo barate hundaa ni qolata. Hulaa rakkoo kanaa barumsatu cufa akkamiin afaree barumsitti fufa. Barumsi barumsaa keessattuu qur'aanii itti jabaachuudha rabbiif of qabanii nafsiyyaan si sobee jabaadha qur'aanii erga dhuftee turtee mee lakkaa eeqanii innoo si dideeraa maaliif of rakkiftaa silaa amma kana waan meeqa argita. Riyaa keef liibii irraa leencalaatanii fi gammachuun boochisu atis dhaqii taphu jarroo si moosisu qur'aaniin jabaataa ayin ba'uu didee hamboodaana dursee maaltu as na fidee jettee nafsiyyaan sobamtee hin dhiyeessin qur'aanaa atawwii qabaannaan liimmee beekumsaatiin rabbisi wal dhaana hundumtuu deddeebiin cinqamee barate malee eenyuu garaa fudhatee dhalate. Akkas ta'uu beekii qur'aanatti cimi qumxuxxaa doofummaa qur'aanaan ichimi ilma namaa ta'ee namni erga dhalate akka barannuu fi kan sammuu nuuf laate. Akka gorsaatti gaa kanuman dhaammadhaa as keessa jiruu laata ustaaziin hamadhaa. Yaa ustaazii keenya markazul bayaanii maal jedhee isiniif sun xiqqaata abbaanii. Sababni isinii eebba guyyaa har'aa akka barannuudhaaf kan nuuf saaqe karra akka barannuu fi asiif gama teenyee sababni isinii rabbiifuu as geenye. Mana keessa teenyee mobaayila keenya qubaan xunnee dhufnee barachuu dandeenya. Balbala garootiin dhoqqeenni hammaataa karaa abbaa rijaaliin sareen nama nyaataa uffata sin qabu hin naqu masjida utuu deemsa ta'ee ni jetta akiida. Amma kun hin jiru haala siif mijeessee akka barattuudhaaf bakka hojii teessee siin jedhan Ustaaz Ahmad dhaabanii markazaa rabbirraa hajaallatu akaffaluuf jazaa. Walaloon gabaabbatu gurratti mi'aa'a ergaasaa hubatee qalbiin nama na'a simannaa keessan laaleen yeroo biraaf dhufa simannaan ho'inaan yoomuu ittan fufa amma immoo bakka itti baga geessan jedheen barattoota maraan baay'ee sin dheeressu ergaa koon xumura. Bagattiin sin ga'e eebbifamtoonni martii rabbi sin haa gargaaru karaa kayrii irratti sammuu keessan hundaa iimaanaan haguutu aamin jedhaa maaloo du'aayin obbolaa takkaa lafan buutu. Bakka bakkaa fidee obbolaa nu godhe tiruu garaa tokko afshiraa addan baanu abdii rabbiin qabnaa hin dandhabnu rakkoo jiruun biyya ormaa maqaa nu jijjiiree yoo nu godhes garbaa akkanatti afaaree yeroodhaaf malee hundumtuu ni darba. Afshiraa qomoo koo afshiraa obbolaa nama baratetu cinqii hunda offolaa bakka kayrii hundatti waamanni owwaataa bakka deemu beekee galaa ol kaawwataa. Kanaaf beekaa ta'aa baradhaa qaroomaa kayriin isin hin darbin hundattuu abboomaa nagaatti.